isallee egattiinaa sufta wal quba qabaattan ta'ee haga danda'amu wanni kun akkana sirraan bareedu namoonni waan akkana innillee erga gargaarsa barbaada ta'eeti waan akkana waan isaarraa hin malle waan isarraa ummata keenya biratti haga danda'ame warri markaza isaa keessa jirtan kabaja isaa qabdanii ummatuma markaza isaatiif jechayyuu waan akkanaa dalaguu waan akkanaa dudubbachuun dhugaa isarraa miti wallaalaa waan akka kanaa dalaguyyuu inni nama gorsuu qaba ture waan akkanaa yoo keessaa waan wal quba qabne jettee kaate amma dubbii kee irratti wal gorsaa itti dubbadha haga dandeessan wanni kun sirraan bareedu jedhaanii isiillees ta'e haga danda'an ishiidha kan gorfamu qabu malee isaa miti dogongora guddaa kan qabu dhugaa rabbii dubbachuu mama wanni si galu qabu mana ofii amma maal jette seenan bakka shii bu'ee dhiifama nan gaafadha jette ergite la waan guddaadha bar dhiifama jechuun oromoo koo dogongoreen jira dhiifama weetti nama guguddaa sheekota guguddaa jaartiitu dhaggeeffata yoo ishiin akka tan qabaarrartee tuffattee noormaar nominaamina jette qoy an kan na dibaaru waan caarsiisi komandoo kan cittanu isin qoyyaa nageenya namaa hin barbaadan kan ajandaa barbaadan kan ajina namaa yookaan hirdina namaa qofa fuutanii asirra walii gad deemtan namni kamuu namni intina hin qabne hin jiru guutuun hin jiru ilma namaa ta'eetu haga danda'ameen garuu badii walillee walitti himaa walillee hubataa deemaa uummata keenya intala kana akkas godhii nama waay isin biratti namni badina nama kanaa haasa'u gaariidha namni mootuyyuu waan akkanaati jedhee waan tokko irraa isinitti himuu badaadha isin biratti kana ta'uun qabu qumni harkaa xiraa jedhanii kutanii hin gatan mucattiin kun balleessitee jirti badiinsi akkuma jirutu ta'ee dammoo wal gorsaadha malee wanni nu jedhaa jirru mucattiin kun badii hin qabdu miti wanni isin nu hubachuu qabdan uummata keenya. Dhugaa feetu wallaahi inni immaa dhugaadha. Namnillee badii isaa beekee dhiifama nama gaafatu nama beekaadha. Isinillee yookaan jiramtee dhugaa biizii taateeti fa'aan illee itti dubbadheetti ture akka yookaan jecha kanaaf dhiifama gaafatu. Yaa seena waa hunda dhugaa kennullee miti jettu yoo waa hunda dhugaa bichaaf fixxeen toltu. Na tofsiisuu deemta lakka. Seena. Wayyee. Anka jedhuun jechuun malaale mucattiin tunee dogongortee akka dogongortee jettisanii dogongortee karaa miidiyaa kanaa yookiin dhufuu baattee waan akkanaa dubbachuu baattee dogongortee akka dogongorteen badde jennee qaabuu qabna bakka dogongora isii dibsachuuf namni amma isii miira teeshinii keessa waan jirtuuf waan iddoochuu dandeetti hin jettu kanaafuu isiirrallee laaluun qabu irra isiirra laaluun illee anka jedhu ati yoo suutaa miira barbaadde keessa yoo jiraatte dhiifamti wanna guddaadha dhiifamaa oromoo koo dhiifama jechuun dhuftee achirra dubbatuun hiyyuu bee yaa mucatti dhuftee achirra dubbatuun hiyyuu sunuu dhiifama jechuudha amma odoowwan kun nama tuffatanii nama gadi akkatti gad xiqqeessanii nama guddaa jara gaafa sana haasaa aartee dogongorte mucaanii malee ilmi namaa hin dogongora bar namni hin dogongorre hin jiru bar rakkoon bakka dogongorte bar kun namni hin dogongora utuu dogongorsiise utuu jarri akkasitti jecha nama akkas ishii godhe akka hirtanii mucaanii dogongora ta'ee akkam jedhi ilaalme dogongora osoo hin taane dhiifama maan gaafatanii haasaanii jechuudha garuu immoo dogongortee namni dogongora isaarraa dhiifama gaafachuun akkuma jirutti ta'e isin kun maaliif jettan yeroo wayii agaa an kan gaafinatti ta'ee batala ijoolleen shamarraa jechuudha batala ijoolleen shamarraa warri namarratti kolfitu warri ajandaa nama godhatan jechuudha rakkoo ka qabu ijoollee shamarraatiin jettu yoo dhugaa wayii kanaa taatan yoo maal godhan harki taraa wal dhiqaa jetti oromoon si galeemi batala ijoolleen shamarraa jechuudha wallaahi yoollee hin qabaanne anin qabu maarree akkana waan akkana nama bultii ijaarrattanii jaarsa keessan jirtaniin alatti warri mana maadaamii imamoota mana maadaamii jechuudha mana maadaamii teessanii isii kana arrabsitan waa jettan kolfitan kun wallaahi ilkaan hadha ittiin kolfitaniin borgadi isinillee baafamuu deema keessanillee kara ittiin dogongortan hin beektan sinii galeemi qalbii shamarraa
akka bishaan burcuqoo keessaati jedhan dhagaa isinima wallaahi warri mucattii kana shamarra taatanii ajandaa godhatanii borillee nama biraatu ajandaa isinirratti godhate aga danda'ameen Lubbuu isii kana yaase. gorsuu yaalaa malee olfidanii warri akkana gootan wallaahi hin turu. Ammaayyuu baatee akka dhiifama gaafattu godhi seenaa. Viidiyoo yaa hojjettu yaa Oromooti yaa ijoollummaadha ijoollummaan na qabee. Nan dogomu. Ma yaa Oromoo. Namaa hin No adilla. dogogoraa. Yaa Oromooti Oromooti jettee dhiifama naa wanti- godhaa jechuu qabdi. Dhugaa Oromoon immoo bakka nu immoo sheer duwis goonee bakka. Wanti si Oromooti jettee asirratti illee dhuftee Oromooti yenni dogongoree ilma namaa akkuma isiin jette ilaali ilma namaa dhiifaman gaafatan rabbi ofii qofa Maaliif hin gaafanne ilma namaa inte ilma namaa dhiifaman gaafatanii Abbaa hin gaafatan rabbii gaditti maaliif Beeka. dhiifaman gaafan nama jabaa maaliif hin kabaju Hin gaafatan. abbaa kee akaakayyuu kee nama guguddaa sheekoleen kabaja qabdi maa kabajji unkaani Innoo- dhageessitani innootu ma kabaja. biyya keessa gizee jirtu Kabaja. unkaan dhiifama gaafachuu miti odoo daandii deemaa jirtu namni guddaan tokko yoo sitti dhufe afoo kutteen deemtu ejjetteen nama san dabarsita sii gale nama jabaa jechuudha jaarsolee wayi. Rabbii gaditti ilma namaa kabajuu qabda dhiifama gaafachuu qabda. Dhugaa isinitti muuf Nama ilaali. kana yoo dhiifama gaafatte wajjin ta'anii jajjabeessanii abshirsi wajjin jirra jedhaniin abshirsi wajjin jirra ilma Ati namaa maa ta'e rakkoo namni dhiifamarraa qabda moo mucaa kana yoo abshir jettee akkasii nu bira dhaabatti maa rakkoo qaban maa isiin baatee gaafa namni bira dhaabbataayyuu malee abshir jedhanii jajjabeessan Namaan abshirsi mari'attee wajjin hin jirra gaafatu. ilma namaa ta'e kan hin dogongorre hin jiru hunduu hin dogongora jedhanii ilmi namaa kun si cinaa dhaabbata ilma namaa malee jiraattamoo way Wanni ilma namaa malee hin jiraatu. Giin akkati jettu as keessa teenyee haasoo kan waliin mari'an Miidiyaa way. dhugaa dubbachuuf amma laali. Mucattiitu wallaahi. Viidiyoon isii ka gabbaye waan xiqqaadha. Kuuwwan immoo kanaa ol waan akkanaa hojjetee gabbayee waan akkanaa taatanii softanii ashandaa godhuufi dhimma guddaa gootanii haasoftani. Kana hundaayyuu ka gabbayee arginellee jiran jettu laali. Yoo wannu fakkadee ta'u waan mi'atti sanaa waan guddaallee gadi hin baane. Kanaafuu isiin dhiifamallee gaafatte akka nama tokko odoo miidiyaa kanarraa baddee dhiifama gaafachuu diddee dhufuu didde badiin ka isiiti jedhan. maali dhiifamaa dhuftee jirti bar firoo mucaan gaafa sana dhiifamaa dhuftee bar. Dhiifamaan dhuftee beeksifamuu godhuu dandeessa akkuma sitti hime. Ammas immoo ila Dhiifatee amma galtee waan dubbachuu harkaa baduu danda'an jettu. An dhugaa dubbachuuf wallaahi billaahi mucattii sana Hamzaan wanti qaamni dogoggorsiise gaafa sana jechaan taane dubbatee Ee. dhugaa rabbi. wanti qaamni gabba'ee jettaniifuun qabda wallaahi yoo dhugaa walitti himne dhugaan dhugatti. Bichaa yaa Oromoo irraa dhiisaa hundumaafuu isiin amma dhugaa dubbachuuf viidiyoo sana keessatti illee dubbattee jirti viidiyoo hojjanne sana keessatti garuu gaafa sana kan isiin dhuftee fi dhimma waayii biraarraa dubbachuu otoo hin taane dubbiin dhumee ture yaa jamaa yaani dubbiin dhumee ture gaafa sana kan isiin dhuftee waan gargaarsaa irratti isii fiddan malee jennaan fidamte jedhan anis namuma gaafas isii fide sanatti naare garuu booddee gaafa nagoo jaarsuma isheet isii fidee homaa gochuu hin dandeenyu. Kan dhufameef dhimma gargaarsaatiif gaafa dhufamu garuu dhimma biraa keessa galamee akka addisiitti wanti kun gadi fuudhamee itti dubbatamee siinii gadhamee Amma akkuma teettu seenaa dhimmi gargaarsaa kunillee haa godhamuufi akka nama tokkooti mul'atti sana godhanii kara biyyaa galchanii yoo gootanii maal rakkoo qaba isiin amantii biraa keessaa isinit dhuftee kan jette ilaalaa akka qunna gariitiin ilaaluu qabdan malee nama kana dammootuu xiqqeessuuf gabbaatanii miidiyaa irraa akkaneettanii ashandaa godhatanii haa ta'u. Wannaati beekuu qabdu ajaa'iboo. Namni keenya kan gargaaruu danda'u otoo isiin gaaf duraa sana itis normaanno jechuu baatte malee amma booda wallaahi namni keenya inshaallah osoo birriin gadi coccobaa jiraate kan jedhe. Ati kee beekin jettusi ati kee beeki malee ati akka keetiitti beeki dammootu jechu waan kana asumatti dhaabame warri shamaraa keessattuu kan mana madaamii galtu dhaabi. Man addaa ka galtu sheexan wajjin galtaa sheexan isi wasawwatee waan hin Aibaa kana nurraa baasi boomaa seetan wasa waasamu jedhu. Wanda ati beekuu qabdu dhagga isii ajaa'iboo. Uummanni amma jechuudha akka waan isiin uummata kana tuffattee sigalee mituffeedhama bara nama 600 nama 600 700 dhaabbattee
waan mataa qabattan sanaaf wanni isin galchu hin jiru jechuuni waan koo keessa hin galinaa bakka isin ilaallatu akkuma jedhamutti si galee akka ishiin ibsitu osoo waan sana yoo gargaaruu barbaadan gargaaruu dandeessan yoo gargaaruu hin barbaanne dhiisuu dandeessani waa'ee kiyyarraa hin dubbatinaa jettee kanaan achi wallaahi namni keenya hin gargaaru si galee garuu afaanii amma booda dhaga'iseena waan hin taane afaanii baafattanii afaan of hin xureessina haga danda'amuun habibti tikeettiin dhaga'isiima birri Itoophiyaa birri 50 moo akkasi 55 akkasi dhugaa rabbi birri 55 jechuun Itoophiyaa irraa tikeettiin muramaa yoo barbaadde dhugaa haga danda'a walitti fidaatii anati isinii mura tikeettii borganama yoo barbaadde borganamatti jechuudha kanaan alatti ummata kanatti gadi ba'een amma booda gargaarsa godhadhee tikeettii muradhee mana ijaarradhee kana godhadhee galaan waan hin yaadamnedha obboleettii kiyya sigaree dhugaa isinitti Wow, ini apa kamu nak boy wajar telegal tu Allah. Wallahi isin nama kolfisiisan. Dhugaa keete wallahi sobaa bariin jiru bakka namni amma booda kana konni ijoolleen dargaggoonni guutuun amma akkasitti tajaajila godhatanii isii godhatanii ka'anii gargaaranii biyya gachaan kana godhaniif soba isiin illee gargaaramuu barbaadde dursa haala amala isii ilaalcha isii sirreeffattee miidiyaa qabdi turte. Akka yaada kiyyaati jechuun laabbaaf fakkade waan fakkadaa yaadu garuu waan mucattii sanaa keessatti yoo laalee jedhu yoo keessan laalee jedhu nama kenna kan musliimaa ka diinii irra guddate laali isii laali waa'ee diinii irratti yoo dubbattu of laali isii laali jalqaba atummaa namaa toftu sunnu immootu bakka kanatti laali nama kana dinqisiifattee akka nama guddaatitti laaluu qabdaan dhiifama gaafatte bakka isiin dhiifama gaafachuu dhatte Hamzaa waan jedhe dhageettee yum isii san irratti waan akkasii aartee jechuu dandeette. Nama keenya kan diinii irra dhagaye nama keenya kan diinii irratti guddate yoo jettu ijoolleen keenya waannaan imaaniin keessoodha malee bakkee miti si galee mi na argaa. Ajaa'ibaan kun kijibaa maa irra diddiba fakkeessaa ati dhugaa haasaa jirta lubbo. Kun garuu ajaa'ibaan kun fakkeessaa akkana argina. Tokkoffaa irratti ijoolleen islaamummaa. Balaa fakkeessaa haasaya. Mee balaa fakkeessaa haasaya mee dhugaa dubbadhu. Ijoolleen islaamummaa dhalatanii jette dhagaisiima. Akka isii kana miti dhagayi wannaati beeku qabdi imaaniin lapheedha malee na argaadhaanii miti si galee mi na argaan booda na dhoksaa fida akkuma ammaa kana si galee nam tokko namni imaanii qabu imaanii isaa rabbiin walitti dhiyaateetu waan kadhachuu qabu waan godhamuu qabu rabbiin godha malee imaanii miidiyaa irratti. Seenu biingoo galchimee biingoo galchi laallakko hiyya kan jedhe kana biingoo. Amma akkasan jedhatu waan isin hin jedhu wallahi. Lakkoofsa tokko dhaa biingoo. Haa gargaaru jedhe. Gastii keessa baay'ate bar lubbu nama dhibbaa oltu argatee jira gastii keessa kan jiru na didee. Qoyimeenti naan tokko. Haa gargaaramu jedhe yaa uummata. Harkisuu hin dandeessa moodeetara naa kan nan harkisa. Ana karaa moodeeteraatu beekaa bitti kiyya waan liibii kanarraan beeku barmaami wallahi. Lakkoofsa tokko dhaatee jira la. As keessa garuu hin jiru beektaa. Erga waan liibii kanallee hin beeku nama an dhimma biraatti seene waan bilbila namaatiif ammas akkasuma feesbuuka nama gurgurachuu barbaadu feesbuuk kanumaaf hin seene garuu giseen seenuu ergattanii manyaa seensiis. Meeqoo egaa beengoo asiin hin erganne kamaami asiin hin jiru bar dubbuu. Inoo lakkoofsa tokko dhaachaa jira bar. Maalaan lakkoofsa iddoo gastii keessa hin jiru yaani gastii keessa isa miti kan jiru meeqoo olma barbaadaan jira. Beengoo barataa beengoo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Manni guutee jira seenaa. Okay. Seenuu dubbaatti. Tureen. Anamma seenaa bichaa dhaamsoidha malaale warra miidiyaa kanarraa wacamu. Otoo dhaamuun ta'ini waan akka bichaa fi seenaa hawaasni dhaamu. Maaliif yoo itti jechuudha. Mucayyoo tana kuuwwan amma akka asirraa akkanatti haa ta'u kun akka kee itti dhiyaatee yookiin yaada fi kaayyoo isii waan hin beekneef jechuu danda'a. Ka barbaade haasee garuu namni deeggaree galchuun jiru wanti asirratti dhuftee illee ilaali. Eenyu waa'ee feesbuuka gurguruu dubbatee ka'e amma feesbuuka bitachuu barbaada namni gurguruu jiraatu.
An kan seenetti maal dhimma biraatiif seene kan seenetti tokko nama ijoollee aanaa gaatira bilbila bifinsa aanaa gaatira sana barbaanna geera kan biraa immoo feesbuuka fooloo 35 irraa aga 40 namni qabdan keessaa na dubbisa gurgurachuu namni barbaadan jechuudha. Bituu otoo hin taane gurgurachuu namni barbaadan akkas. Anillee obbola faada sanaaf sana dubbisaa jedheetani. Maybe on a okay, ati Facebook gurgurachuu barbaadde maatu barbaadde fi gurguratuun jira baay'ee jira. Bituu nama bituu jira gurgurachuu namni barbaadan jechuudha. Seenaa keenya dhageeffadhu. Hundumti keessanii nagaa keessanii barakaatu seenuu jirtu nagaa keetii akkamaati baga jiraattan waan dubbachuu fedhee ol seenaa waan biraa miti jechuun yaada biraa naannoo osoo hin ta'in ati dhugumatti geelee jabduudha geelee barbaadanii dhuguma sanitti jabaadhu ammallee wajjin cooteenya booniyyee harka qabadhu wajjin deemarra deebirulee waan haasoo namaa naaman kana hin dhageeffatin akkuma duraa wal deemu jirtanitti jaalala keessan fuula duratti ammas nattaasee warri ajjala jirtan warri waa'ee booniyyee waa'ee ustaazaa haasoo jirtan kana dura haasootanis kana gana haasoo teessanillee warri dhageeffatu jirtan jechuudha. Jireenya namaa keessaa harka fudhaa miila fudhaa isaa wal jaalatanii wal jibbanii isiniin galchu. Ganaallee fuula dura fedha wajjin jiraatan fedha wajjin jiraatan akka fedhii isaanii nama galchuu hin danda'u. Normaal jaarsaaf jaartii yoo barbaadan meeqaa jira ilmaan dhalee walii akka fedhanaa ta'anii maal keessaa harkattanii jaabara. Bara warri akkana godhatu gargaarsa jettan gargaarsa na gargaara isin jettee na gargaara jechuun qaanii miti. Ka danda'u ni gargaara ka dadhabee hin qabda warri kana godhatu warra waan nama gargaaru hin qabneetu gargaaruu hin danda'u.